Nafxanyaan qeerroo kumaatamaan fixanii waraana itti ajajjanii ficcisiiftanii waraana faannoo naannoo Amaaraatii fiddanii qeerroo fi qarree Oromoo ficcisiiftanii Hayilee Gabrasillaasee qabeenya si jalaa gubate san dachii Oromiyaa irratti ijaarrachuu iyyuu mirgan qabdu. Maan mafti saxaante dachee teen irratti ijaarrachuu mirgan qabdu. Gondariif Goojjam deemtee ijaaruu ni dandeette. Ijoollee teen warra nu jalaa ficcisiisan gumaa isii kumaatamaan nu lubbuu ilma namaatu nurraa du'e isaan ammootu qabeenya himatan jechuudha. Gaafa isaan qabeenya kana himatan nu ammootu lubbuu ilma namaa kan nurraa dabrite kana himanna jechuudha. Jaalattes ta'e jibbite. Sabaa sablammiin biraa warroonni nagahaan Oromiyaa keessa jiraatan hujii qeerroon adeemsisu irratti warroonni gufuu taatanii shira xaxxanii CID nafxanyaa taatanii nafxanyaadhaaf marrajaa tokko dabarsitaniitiin hin kennitan Oromiyaa keessa jiraachuun amma booda isiniifis hin jiru jechuudha. Warroonni nagahaan jiraatan sabni akka Guraagee, ka akka Silxee, ka akka Sidaamaa nagahaan jiraata Oromoof Oromiyaa keessa. Nafxanyaan garuu Oromiyaa gadin dhiisu yoo ka jettu taate qabeenya kee ka gubatuuf lubbuu ilma namaa kabadduuf itti gaafatamaa miti. Itti gaafatamaa miti. Ummata keenya naannoo Amaaraa keessa jiraatu kabajaan nu gaggeessi. Mootummaan naannoo Amaaraa የአማራ ክልል አስተዳደር መንግስት የአማራ ክልል አስተዳደር የኦሮሞ ህዝብን በሰላም ሸኝልን እኛም በሰላም እንሸኝልሃለን ኑሌ ነጋሃን ሲገገሲና ኡመተ ከሲ ሲገገሲና ኡመተ ከና ናኖ አማራ ከስ ጅሩ ነጋሃን ንገገስ አክ ኦሮሚያ ከሰ ደይቢያን ኡመኒ ነፍጠኛን ለ ኡመኒ አማራ እኔ ነፍጠኛ ነኝ ባይ ናኒ አኒ አማራ አኒ ነፍጠኛ ደጀት ሁንዲ ናኖ ተና ናኖ ኦሮሚያ ገድዲ ሲኑ ባይ qabeenya miti lubbuu ilma namaatu lubbuu teettu gubata jechuudha biyyateen keessa teette gumaa mana kiyyaa kafalaa jechuun akka Hayilee Gabrasillaasee hin danda'amu jechuu ay fakkadim qaraawu seeraan ala namni dachii keenya sitti kennine jechuudha seeraan ala mootummaa abbaa irreetu sii kenne malee ummanni Oromoo mirga sii kenne dachii abbaa keenya irratti lafan ijaarame jechuudha biyya abbaa qabdi irratti mana ijaaranii fooqeen kiyya gubatti mallaqa kafalaa jechuun hin danda'amu lubbuu namaa balleessanii lubbuu ilma namaa kaballeessitan qeerroo fi qarree kumaatamaan lubbuu isaanii hobbaaftan kafalaa isin dur achi booda gara qabeenya keessanitti deemine qabeenya keessanitti walisaaftan jechuudha. Asumaan Abiyyi Ahmad atillee qabeenya nafxanyaa naannoo Oromiyaatitti gubatenatu kafala jettee yoo ofirra fuutu taate zinnaashiin yoo mallaqa zinnaash qabaattee zinnaashiin irraa fuutee kafalte hireekeeti Oromiyaa keessaa qabeenya ati fuutee nafxanyaaf kafaltu hin jiru jechuudha amma booda. Gibira kafalullee hillaganna qaraxa kafalullee hillaganna hamma xiimmata Oromoo osoo asii achi hin jallanne yoo ka deebi'u taate warroonni yakka tokko malee mana hidhaatitti miidhamaa jiru yoo ka gannuu dhiifamu taate nagahaan isiniin geggeessina nafxanyaa gara biyya isaa gara kutaa isaa yookaan ammootu itti gaafatamaan nu himiti nagahaan kutaa keenya gadi dhiiftanii Oromoo fi Oromiyaa keessaa baatanii Gondariif kana hunda walirratti idaaneet kana si gaafanna jechuudha. Jara qabeenya jalaa gubate nu namatu nu jalaa du'e. Nu nama nu jalaa du'e jechuudha. Itoophiyaa nafxanyaan nu ijaaruuf deemullee gaafa duraa hiriira Addisaa Finfinnee keessatti bahe keessatti agarre. Kaayoo Abiyyiillee warroonni duraan shakkii qabdan makalaakaa federaalaa keessallee jirtan poolisiin naannoo Oromiyaallee Oromiyaanillee kaayoo Abiyyi agartan jechuuf Finfinnee keessatti alaabaa nafxanyaa duraanii qabatanii warra bahan argitan dhugaa rabbiin ifa baase ummanni Oromoo nu ragaadha addunyaan nu ragaadha akkuma Ameerikaa keessatti alaabaa lummuutii saniin deeman Finfinnee keessatti illee alaabaa lummuutii san fidanii dhufan jechuudha kaayoon Abiyyi kana nafxanyaa tahuu Abiyyi kana ol ragaan hin jiru ummanni Oromoo warri namni kun Oromoo jettee deeggaraa turte dubbiin ifa sii ta'ee jechuudha. Dubbiin ifa sii ta'ee jechuudha. Leellistoonni sirna nafxanyaa alaabaa
nafxanyaa uffatanii biyyateen handhuura Oromiyaa keessatti mul'achuun waan mootummaa deeggaran fakkaatanii achi keessatti argamuun itti qophoofne san ka ofirraa baasu nuhi malee mootummaa miti. Garuu warri mootummaa kana duraan dogongortanii deeggaraatiin turtan ragaan kana oliin jiru jechuudha. Waan Abiyyiin dalagaa jiru, sirna Abiyyiin deebisaa jiru, ragaan kana oliin jiru jechuudha. Addunyaa ragaan kana oliin jiru jechuudha. Uf beekaa uummata Oromoo, uf eegaa, wal eegaa. Kutaa kutaan namni du'ee namaan galu uummata kanun bu'u. Shimallis Abdiisaallee alaabaa lummuxii warra qabateetiin Finfinnee keessa deemu osoo nu argu amma booda ani bilchiginnaadha yoo kanuun jettu taate ijateettu si bada jechuudha. Amma booda uummanni Oromoo isaan hoogganamu hin jiru jechuudha. Hooggana kennaa miti hadharraa jalqabee hooggana nu fakkaatu nutu uummata. Bakka nun bu'u jechuudha. Filannoo waa lama isinii kennina. Yookaa uummata Oromoo filadhaa yookaa Abiyyii filadhaa. Dubbiin haganum poolisiin naannoo Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaallee takkaa uummata filadhaa takkaa ammootu nafxanyaa filadhaa. Namni har'a nafxanyaa filatte boru ani Oromoodha ani Oromiyaadha jechuun dandeettu. Nafxanyaa waliin yoo Gondar barahaa Gondar sanitti galteet hinjiraan isaa waliin guuratte mooji malee Oromoof Oromiyaa keessa jiraachuu hin dandeettu. Tokkon du'a tokkon jiraata dubbii tana naa qaba. Nettu jechuudha. Zarii sanyii ta'e laakkoonee si beeyna. Uummata Oromoo filachuu fi mootummaa tokkocha boru aangoo irraa bu'u filachuun isintu itti ilaallata poolisiin naannoo Oromiyaa. Yoo uummanni kun Abiyyiin boru bada uummanni kun hin badu. Abiyyiin boru aangoo irraa bu'a. Shimallis Abdiisaa boru aangoo irraa bu'a. Mindaan kun boru isinirraa dhaabata. Mindaa ka isinii kafalaa jiru uummata. Gibira murra yoo isin qadiddaan taate gibira murra qaraxa murra yoo ka inni dirqamaa nutti deemu taate dhannee jirra wal hidhachiifna ofirraa dhorkuu dandeenya jechuudha. Galii mootummaan federaalaa naannoo Oromiyaa irraa argatu amma booda haraama sitti godha. Hamma gaafa gaafiin kenna haqqiidhaan haqiiqaadhaan akka nu barbaannetti nu deebi'utitti galiin naannoo Oromiyaa irraa ati argattu gibirri manaa gibirri dachee sitti haraama ta'a jechuudha. Abiyyi Ahmadillee namni Oromoo ta'ee Oromiyaa keessatti gibira tokko mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaatiif illee kafale diina uummata Oromooti. Mee mindaa poolisiin nyaatteetiin uummata Oromooti ittiin dhukaaftu laalla. Mee mindaa ati makalaakaa federaalaa gadi fiddeetiin nafxanyaa akkasitti goobsiteetiin uummata Oromooti ittiin dhukaasiiftu laalla. Bakka ati fuutee kafalteetiin Oromoo caccabsiiftu laalla. Mindaanu isinii kafalu uummanni Oromoo isinii kafalu mootummaan kun Abiyyiin bakka inni fidee isinii kafalu laalla. Mindaa keessan nutu qaba nutu harkaa qaba nutu isinirraa mura jechuudha. Dhugaan jirtu tanu. Uummanni Oromoo ka fuudhee Abiyyiin kafaluu laalla. Waraanni kun eega waraana nu eegu kan taane taate poolisiin naannoo Oromiyaatii fi makalaakayaan federaalaallee eega diina uummata Oromoo ka ta'u taate diina keenya ofirratti hin gabbarru galiin mootummaa naannoo federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaatiif illee galu ni cita jechuudha. Har'arraa jalqabee gibirri isin kafalamu qaranni isin kafalamu. Tarkaanfii haga achiitti fudhanna jechuudha. Uummanni Oromoo kana ta'uu beektanii poolisiin naannoo Oromiyaa mindaalee yoo taate uummata keessantu isinii kafala malee Shimallis Abdiisaa hin kafalu. Namni isin mindeesse uummata Oromooti malee Abiyyiin isin hin kafalu. Uummata Oromoo ka irraa nyaattan ka irraa dhuudan ka dachii Oromoo ta keessa jiraattan ta waliin jiraattan qaama keessan foon keessan waardiyaa isaa taatanii qeerroo bira dhaabbattanii qeerroo wajjin hin dalaydan taanaan mindaan ni murama. Mindaan isinii kafalamu hin jiru. Galiin naannoo Oromiyaa irraa isin argattan amma booda hin jiru. Isinitti haraami. Dhugaan jirtu tana jechuudha. Bahaa seensatti uummanni Oromoo wal dhagaha, wal kabaja,
namni gufuunutti ta'e kaleellee har'allee namni mootummaa dhufaa dabraa waliin gufuunutti ta'e OPDOdha. OPDOn misaa'ila guddaa ummata Oromootiin gabroomsanidha. OPDO ni buqqifna, OPDOtiin amannu, OPDO keessaa baafna jechuudha. Poolisiin naannoo Oromiyaa, Liyyuu Hayiliin naannoo Oromiyaa kootu ummata keetitti. Ummata kee bira dhaabbadhu, qeerroof qarree bira dhaabbadhu. Kanan gootu taanaan mee namindeesse jetteetiin hin hadhaqe. Ummata Oromoo fixxusan bakki inni mindaa fuudhee sii kafalu laallu nu galii kennan murama. Gibirri murama, gibirri manaa kadachee galima naannoo Oromiyaa madda goggoyde taasifna. Madda goyde haroorachi irraa goge amma booda Abiyyi Ahmed haroorachi irraa goge taata achitti dhumtan malee galiin naannoo Oromiyaa irraa isin argattan takka illee hin jiru jechuudha. Kana ta'uu beekuudha qabdan uummanni Oromoo. Kana godhuuf ammoo kutaa kutaan Oromiyaan kutaa 11 qabdi. Kutaa 11 kana keessatti qeerroon waraana uf danda'a. Humna waraanaatti deebi'uu qaba qeerroon. Leenji'uu qaba. Iddoon leenjii isaa mijaa'uu qaba. Baajata uummanni Oromoo diinaafuu baasaa jira. Qeerroo kanaaf baasee qeerroon leenji'uu qaba. Qeerroo keenya leenjifachuu qabna. Itti hidhachuu qabna. Poolisii nu eeguu hin qabnu. Mootummaa nu eeguu hin qabnu. Biyya teennaaf wabiin nuyi, waardiyaan nuyi qeerroof qarreetti hidhachuuf qophaa'aa isiniin jedha. Waan biraa irratti hin hojjetina. Waa hedduu gargaartanii jirtan warri biyya alaa jirtanillee qarqaarsi keessan takkaan nurraa hin cinne. Nama dhibamee isin tunuu yaalee galatooma. Kadhahamee isin tun itti duutan hadha ammoo mataa hidhachuuf jecha qeerroof qarreen hidhachuu qaba. Wabiin uummata Oromoo argamuu qaba. Waardiyaan uummata Oromoo dachii Oromiyaa fi Oromoo argamuu qaba. Qeerroof qarreen hidhachuu qaba. Poolisiin naannoo Oromiyaatii fi ijoolleen makalaakaa federaalaa keessa jirtan ijoolleen Oromoo gala. Dhugaa rabbii isinitti hima. Mindaan mootummaa kanarraa argattan hin jirtu. Uummanni Oromoo kutannee jirran. Amma booda galiin inni naannoo Oromiyaatii argatu hin jiru. Meeshaan as fidaa jedhee yoo inni gaafa qawwee nu qabe nullee qawwee qabannee afoo jirra jechuudha. Biyya alaa teettanii biyya keessallee jirtan qarqaarsa keessan haga har'aa itti dadhabdan mataa hidhaan. Mataa hidhuun qeerroof qarreetti hidhu. Gaafa qeerroof qarreen hidhate gibirri galiin takkattiin naannoo federaatiif baatu hin jirtu. Hatta mootummaa naannoo Oromootiif baatu hin jirtu. Haga gaafa mootummaa mataa keenyaa dhaabbannuutitti. Hamma gaafa mootummaa mataa keenyaa gadi ijaarrannuutitti. Gibiraaf qaraxa ni laganna jechuudha amma booda hin jiru. Kana waan ta'eef kanarratti hojjetamuu qabu. Qarqaarsi isin haga har'aa uummata Oromoo bira dhaabbataa turtan ka mataa hidhamu yoo qeerroo fi qarreetti hiitamu duwwaa. Rabbiin isin haa gargaaru. Poolisiin naannoo Oromiyaa gadi dafii qeerroof qarree biratti. Hiriira bahi qeerroof qarree waliin karaa cufi. Poolisiin naannoo Oromiyaa, Liyyuu Hayiliin naannoo Oromiyaa karaa cufuu qabda qeerroof qarree waliin. Mindaa kee uummatatu sii qaba. Uummata sii kafala. Hiqif dirribiidhaan sii kafalama jechuudha. Hiqif dirribiidhaan sii kafala uummanni Oromoo. Amma booda galiin naannoo Oromiyaa irraa mootummaan federaalaa argatu takka illee hin jirtu. Biyyi teen of dandeettuudha. Tujjaa qabeenya rabbitu nuu kenne, beekumsa rabbitu nuu kenne kanatti fayyadamuun ammoo dirqama amma. Ebaluun hidhaanuu baasi jennee wanni kadhannuuf hin jiru. Zaraata funyaanitti hidhaa baafanii jechuudha. Zaraata funyaanitti na hidhee. Kanarratti jabaadhaa, kanarra wal mari'adhaa. Amaanaa isinitti haa ta'u. Kutaa wal hidhachiisuu yaala. Fakkeenyaaf amma uummata wal lolaala akkitti isaan wal hidhachiisan. Ijoollee amanteettutu meeshaa walii bitee walii erga isin namni keenya ka Ameerikaa maal biyya daddaachiisu dhiisaati. Qabeenyi biyya keessaatu uummata keenyatti hidhuu danda'a. Uummanummaan garuu tana yaada tanarratti walii haa gallu malee. Qophii xumurree jira. Nu loluuf qophii xumurree jirra. Qeerroon loluuf qophii xumurree jirra nu akka qeerrootitti. Gama dhufe kamiinuu deebisuuf qophii xumurree jirra jechuudha. Wal oduu haa qabaannu hiccitii tokko jiru ammootu gama keessaatiin isinii hira. Hiccitii isinillee gama keessaatiin naaf laadhaa kanarratti dalaguu qabna. Uummata Tigraay irraa baradhaa. Poolisiin naannoo Oromiyaatii fi milishaan naannoo Oromiyaa uummata Tigraay irraa baradhaa. Uummata wal kabaju, uummata wal jaalatu, uummata ofiitii wardiyaa ta'u, uummata kutaa ofii eegu, uummata ofii eegu. Kanarraa barachuu qabdan ijoolleen Oromoo. Mindaan keessan hixif dirribiin isinii kafalama. Ka isinii kafalu uummata Oromooti. Oobartaayimii waliin hixif dirribiin waan amma mootummaan federaalaa isinii kafalu kana waan uummanni Oromoo isatti kenne irraa isinii kafala. Taan irraa nyaatee taamuu isin ciree.
Kana ammootu uummata Oromoo bakka bu'eetiin waadaa isinii seenuu ni danda'ani. Hixiif dirribiin isinii kafala uummanni Oromoo. Garuu dacheen Oromiyaa haa bilisomtu qeerroof qarree bira dhaabadhaa. Yoo jarri karaa cufte waliin karaa cufa. Yoo jarri dildila cabsite waliin dildila cabsa. Waraanni federaalaa tokkollee naannoo Oromiyaa keessa deemuu qabu. Komaandi poostiin hatantamaan naannoo Oromiyaatti bahuu qaba. Poolisii naannoo Oromiyaa qeerroolleen hidhataa jira hin hidhanna isin gargaarra nullee isin bira jirra. Isin bira jirra wanni shakkitan takka illee hin jiru jechuudha.